Ajajoonni olaanoo ABO waboo dhimma koratti banee geggeeffame ilaalchisuun arraata biyyaalessaa Oromiyaaf ibsa kennan irratti ajajaan olaanaa ABO waboo Jaalmarroo Dirribaa akka jedhanitti kora kana geggeessuuf dirqama kan taasise keessaa inni tokko heeraa fi seerri akkasumas sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kanaan dura raggaasisee jiru mootummaa duraa irratti kan hundaa'e yoo ta'u amma immoo mootummaan jiru kan biraa kan PP jedhee of waamu waan ta'eef akkasumas qaamni ABO tokko qabsoo karaa nagaa geggeessuu dandeenya daandiin gama qawween bilisa baasu amma fixateera jechuun gara biyyaa kan gale yoo ta'u qaamni ABO biraan ammoo gooftummaa qaama EPRDF kanuma dura waliin hojjechaa turetu ergattummaa isaa bakka wal jijjiire malee gaaffii Oromoof deebiin dhufe hin jiru jechuun bosonatti hafe gidduu kanaatti qaawwa hoggansaa uumame bakka buufachuu fi sirreeffachuuf dirqama waan ta'eef korri kun geggeeffame. Jaarmiyaan siyaasa ABO waboo fi goflaawwan garaa jaarmicha keessa jiran keessumaayyuu harka guddeessa qabsoo bilisummaa Oromootiin galmaan ga'uuf qawwee qabatee jiru dameen dantaa waraanaa kan waraana bilisummaa Oromoon qajeelu wal qabatee murtoo fi ejjennoo dirreerraatii adeemsifamuu qaba jedhu furannee waan qajeelu qabu qajeelfanne jedhan ajajaan olaanaa ABO waboo Jaalmarroon. Kana malees gama lixaatiin nuti zoonii giddu galeessaa Matakkalirraa akkasumas Horroo Guduruu, Jimma, Iluu, Wallagga gara Qeellamii fi lixas dabalatee lafti waaltawaan giddu galeessa ta'uu danda'u gimbii waan ta'eef kora sana achitti geggeessinee hanga xumurutti lola addaan hin cinne lolaa turre. Lola kana irrattis meeshaa hedduu dhuunfanne loltootas booji'uun keenya miidiyaadhaan ibsaa turre. Kora kana geggeessuuf dirqama magaalaatti namni suufii fi karabaataa uffatu qofaan irratti hirmaateen geggeeffamuu qaba jedhee namni yaadu yoo jiraate waan deebisnuuf hin qabnu sababiin isaas yeroo itti haasaarra jirru miti. Kora sana geggeeffachuuf wareegama nama tokkoo fi madaa jaallan sagalii itti baasne kan gochaa jirrus nama dhuunfaa gammachiisuuf osoo hin taane Oromoo bilisa baasuuf jedhan ajajaan olaanaa ABO waboo Jaalmarroo Dirribaa. Itti dabaluun itti aanaan ajajaa olaanaa ABO waboo Jaal Gammachuu Abbooyyee yeroo kora kana geggeessuuf dhufnetti haalli biyyattii keessa jiruu fi haalli qabsoo jijjiiramaa waan dhufeef qabsoo bilisummaa Oromoo kana murteessuu qabnas waan ta'eef korri wareegama akkasii qabu kun akka ta'u taasifame. Godinootarraa walitti dhufuun bakka tokkotti geggeessuuf diina waliin lolarra waan jirruuf akkaataan itti walitti dhufamu waan rakkiseef akka zoonii kibbaatti kora kana konfiraansii bilbilaan geggeessinee marii jiru cufa mari'annee xumurre. Kunis qaawwa kanaan dura ture cufee jira. Haala qabsoo dhiyeenya jijjiiramaa dhufe keessatti bu'aa guddaa waan buuseef injifannoo guddaadha. Wanti uummanni Oromoo yeroo hedduuf hawwaa ture ni milkaa'a. Gammachuunsaas dhiyeenyatti dhugooma jedhaniiru. Itti dabaluun ajajaan olaanaa ABO waboo Jaalmarroo Dirribaa qabsoo Oromoo rarra'ee bara lakkaawwachaa yoo naga'e kana akkanumaan umurii hanganaa qabsoo keessan ture jechaa himachaa deemuu fi ijoollee kichuu daa'ima wal adeemaa meeqatti fixuurra akkasumas sababa waraana bilisummaa Oromootiif Oromoon baduurra yookaan waboo balleessuu yookaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo gara bilisummaatti oofuu jenneetutti seenne. Kanaafis immoo hanga hiree xumuraa wareegama lubbuu baasuutti waan hojjetamuu qabu hojjechuu qabna jenneetti seenne. Uummata keessaas namoota iccitiin waliin hojjechaa turan waamnee hirmaachisneetu kora kana geggeessine. Kanaaf korri kun kan ABO wabootis akkasumas kora sabaa bakka ni bu'a jedhani. Itti dabaluunis Oromoon kanaan dura baroota hedduudhaaf qabsaa'ee injifachaa ture garuu xumura itti godhee gudunfuu dadhabe. Kun akka hin taane xumura itti gochuuf bilchina, gamnummaa fi fageessanii arguu akkasumas qaroo ta'uu nama gaafata. Kanaaf gamnummaa fi bilchinaan hojjechaa jirra. Duulli bobbaa garaagaraan geggeessaa jirru haaluma nuti barbaannuun deemaa jira. Duulli waliigalaas fuulduratti ni labsama. Hangasitti uummanni Oromoo bakkeewwan bilisa ba'an sirnaan tikfachuu qaba jedhani ajajaan olaanaa ABO waboo Jaalmarroo Dirribaa.